mata duree keenyarraa biizines saayikilii isa jedhu mata duree keenyarraa biizines saayikilii ilaallee boqonnaa kan xumurraa jechuudha. Ishi biizines saayikilii isa jedhurraa itti hafuuf biizines saayikilii jechuun maal jechuu akka ta'e waliin explain goone itti fufnaa jechuu barbaadettanan. Business cycle in real life, economic growth is often combined by the cycle of expansion and the contraction and the boom and the bust. Kanaafuu business cycle yoo jennu jara kana afran keessatti argina. Expansion ni arganna, contraction ni arganna, boom ni arganna, bust ni arganna jechuudha. Kana jechuun expansion kan jennu yeroo economy itti ka'aa deemu, itti ka'aa ta'u yeroo jirutti jechuudha. Contraction isa jennu immoo yeroo economy keenya shrink gadi godhu jechuudha. Boom yeroo jennu immoo yeroo economy keenya isa dhumaa bakka humna isa dhumaatirra ga'e isa hojjetaa jiru. Humna isa dhumaatirra yeroo ga'u boom jennaani, bustiin immoo yeroo qaamulu kufeetoo dhumarra ga'u jechuudha. Ishi ta'u reverse to economy wide fluctuation kun immoo economy keenya akka jijjiiramu fluctuate akka goonutti argisiisaa jira. Economy keenya akka fluctuate in product, in trade, in general economic activity akka inni kun maal kun fluctuate akka goonutti argisiisaa jechuudha. In terms of business cycle, also known as trade cycle. Business cycle inni jennuun kun maqaa biraatiin maal jedhamee waamamuu danda'a? Trade cycle isa jennuun kana jechuudha. Trade cycle jechuun hin dandeenya afaan biraatiin jechuudha. Trade cycle jechuun dandeenya, economic cycle jechuun hin dandeenya, boom and bust cycle jechuun illee ni dandeenya jechuudha. Maqaawwan kunniin business cycle isa jennu saniin tokkumaadha jechuudha. Oromoo irratti isa kanaan ishee dhufe wanti isin dogoggorsu jiraatu qabu jechuudha. Ishi. The fluctuation represents upward and downward movement. Fluctuation kun immoo maaltu argisiisa? Ol ba'uu economy tokkootii fi gadi bu'uu economy tokkoo movementiin taasisu in level of GDP or the period of expansion. Yeroo period inni itti expand go'ee toluu deddeemu san jechuudha. Expand godhan contraction in level of economic activity yeroo immoo shrink godhu economy keenya walitti kottoffatu jechuudha. Around the long term growth jechuudha. Business cycle as fluctuation recur within the certain degree of the regularity following a pendulum like oscillation. Akka oscillation yeroo movement taasisu jechuudha. Means movement yeroo inni taasisu isa san argisiisa jechuudha. Business cycle fluctuate yeroo tokko ol ba'aa yeroo tokko gabbu yeroo tokko ol ba'aa yeroo tokko gabbu cycle yeroo feedaalii luka keenya rukunnu jechuudha economy jechuudha. Cycle rukunnee lukni keenya yeroo gadi isa gadi sanarra ijjannee gaditti ijjannee sun inni basti jennaan isa economy keenya kufa. Yeroo immoo miilli keenya rukutee waaqatti ol ka'u sun immoo boom yerootti ta'e jechuudha. Yeroon immoo gadi rukunnu sun maalidha? Construction yeroo immoo ol deebi'uuf yaalii taasisnu sun expansion jechuun ni dandeenya jechuudha. Business cycle onni jedhamee fiigu tokko maqaan isaa kana fakkaata kun garuu. Ishi. Wajjin itti hafuuf. There are upward swing and the downward swing in the business according to the same economist. Very boom is followed by the slump and vice versa ta'a jechuudha. Ishee isaa dhufnuma tokkoon isaanii ittiin ilaallu. Ishee barattoota tokkoon business cycle have four distinctive phrases akkuma reessiniin jedhe. Four distinctive phrase. Business cycle has four distinctive phrases in its expansion, peak, contraction, and trough. Jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Trough. Inni kun tartiibaan taa'eera jechuudha barattoota. Yeroo economiin keenya jalqaba expansion godhin kakaa yeroo wanta wayii fudhattanii waa hojii eegaltan expansion godha jechuudha. Amma waa expansion yaalaallu. An expansion is characterized by amaloota akkanaa qaba expansion yeroo economiin keenya itti ka'aa deemu increase employment. Kireen hojii argattummaa ni dabala jechuudha. Hojiin argata economiin ka'aa jira waan jedhu waan ta'eef. Economic growth economiin keenya guddinarra jira. Upward pressure on price. Pricing illee maal ta'aa deema? Dabalaa deemaa jechuudha. Ka'umsarra jira economiin keenya ka'aa jira. Akka isa reessiniin jedhisanitti jechuudha. Economiin keenya ka'aa jiraatu isaan nutti himaa jechuudha. Peak isa jennuun inni lammaffaan. Economiin keenya peak irra hin ga'u osoo expansion hin argine. Expansion argate peak irra gahaa jechuudha. Kanaafuu peak
is the highest point of the business cycle when economy is produced at the maximum possible output. Maximum. Kanaafuu peak jennuun peak inni jennuun yeroo economy keenya maal ta'u is highest point irra yeroo ga'u highest point on the business cycle irra yeroo ga'u yeroo highest point irra ga'u jechuun humna isaa guutuu fayyadamee maximum hamminni oomishuu danda'u output hamma kana bicha jedhamee yeroo daanganti ta'u isa dhumaatirra warshaan tokko hojii hojjetuudhaaf banatee hojicha san maal yoo ta'e hangi inni dhumaa hojjetuu danda'u hangi dhumaa maashinii tokko produce godhuu danda'u hangam yoo jechuudha hanga san yeroo ta'u jechuudha. Hammi dhumaa isaa hamma san produce gochuu danda'a yoo ta'e kanaafuu maal ta'a peak irra ga'eera. Economiin keenya maalirra ga'eera jechuu dandeenya. Economiin keenya peak irra ga'eera. Peak san arguuf garuu immoo barattoota dura expansion jiraatu qaba jechuudha. Akkuma jennu peak san irra ga'uudhaaf dura maaliin jiraatu qaba? Expansion bakki itti expand godhu jiraatu qaba. Peak irra ga'uudhaaf jechuudha. Kanaafuu maximum output hangam produce godhuu danda'a economiin tokko jedhe. Isa dhumaatirra ga'e jechuudha. Employment is full employment. Hireen hojii argattummaa guutuutti jira. Inflation pressure on the price are evident. Price irratti inflationiiwwan garaagaraa jiraachuu danda'u jechuudha. Isa lammaffaa isa followed a peak, the economy typically enters the correction which characterized by contraction where growth is slow. Kanaafuu economiin keenya tokko peak irra ga'een taa'uudha. Sanii olitti deemuu danda'u peak irra ga'e bakka dhumarra ga'e hammiin humna barbaade fayyadamee hammiin oomisha agasii bu'aan inni argatullee hammasii sanboora irra dabaluu danda'u. Garuu sanboora irra bu'uu danda'a. Construction ta'uu danda'a. Guddinni keenya sun xiqqaataa deemuu danda'a. Growth is slow. Employment decline. Chaansiin hojii argattummaa gadi kutuu danda'a guddinni keenya. Unemploymentiin dabaluu danda'a. Hireen hojii dhabdummaa is a construction jechuudha. Price pressure is subsidized. Hir'atuu danda'a. Dabaleen price irra dabale sun kuffiitiin dhufaa jiraachuu danda'a. Sanboora maaltu dhufu? The slow case in the half and this point the economy has hit a bottom from which the next phase of the expansion will emerge. Kanaafuu dhumarra akkuma construction kuffiitiin kun dhufeen mulquu danda'a jechuudha economiin keenya isa dhufu taaf daka bu'uu danda'a jechuudha. Daka bu'ee immoo maalitti ol deebi'uu danda'a mallee expansioniitti immoo deebi'uu danda'a business cycle waan jedhameef kanaa jechuudha. Kanaafuu business cycle distinctiiwwan afran isaa ilaallee jirra jechuudha. For distinctii qaba. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuun dagatina wanna isiniin galle more explain godhee jettan keessa isinii bal'ina ilaalla. Kun akka samariitti akka isinii ta'uudha. Boqonnaa kana viidiyoo kana irratti finna boqonnaa tokko boqonnaa lama itti ceenee hojjannaa jechuudha. Balance of trade. Balance of trade isa jedhamu ilaalla jechuudha. Mooliin balance of trade. Balance of trade. The balance of trade. The balance of trade jechuun maal jechuu akka ta'e? The balance of trade is another macroeconomic variable that affect national economy. Kanaafuu balance of trade jechuun macroeconomic variable ta'e national economy keenya irratti dhiibbaa geessisu jechuudha. National economy keenya irratti kun variable jechuudha. Variable eenyu macroeconomic. It's a difference between export and import of goods and the service of the country for the given trade. Kana jechuun immoo balance of trade maaluutu argisiisa? Export fi import keenya hamma export alatti goonuu hamma import goonuu hamma alaa hojii galfannu san garaagarummaa jidduu isaanii jiru kana goods and service irratti garaagarummaa jidduu isaanii jiru kana kan nutti argisiisu balance of trade jedhaman dagatina. Balance of trade jechuu ni dandeenya jechuudha. Given period of time yeroo murtaa'e keessatti kan mul'atu biraa ta'uu danda'a, ji'an ta'uu danda'a. It is also important component balance of payment of a country. Kanaafuu inni kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif illee komponentii balance of payment isa jedhu. Country tokko balance of payment hangam pay waarti hamman kaffalaa jirti kan jedhu sanillee isaafis barbaachisaadha jechuudha. Eenyu balance of trading. Balance of trading kun jechuudha. Ishi the balance of payment. Balance of payment yaalalloo sun balance of payment balance of trading jala jira jechuudha. Balance of trading garaagarummaa export fi import meeshaalee irratti yeroo murtaa'e irratti walitti argisiisa. Deebi'ee immoo ammallee maallaqaan fayyada balance of paymentii country tokkootiif nu gargaara jechuudha. Komponentii ta'eetu. Ishi balance of payment maal akka ta'e yaalallu. Is the systematic record of the national
financial transaction is a systematic record of national financial transaction with the outside world. Kuni maal nutti argisa? Balance of payment system ittiin galmeessinu maal? National financial transaction jechuun dabarsii biyyoota biraa hojii goonsan isa san galmeessudha. National financial transaction san record godhu mala ittiin record godhan. Isa saniin fayyada jechuudha. It is divided in current and capital accounting. Inni kun ni qoodama. Balance of payment in current and capital account jedhamee qoodamu bakka lamatti. Eenyutu qoodama fudhattoota? Balance of payment kana balance of payment maaltu argisa? Mala ittiin record goonu mala ittiin galmeessinu maal? National financial transaction waljijjiirrawwan maallaqaan biyya biraa hojii goonu san isa san mala ittiin galmeessinutu balance of payment jedhama jechuudha. Balance of payment kun bakka lamatti qoodama. Current balance of payment and capital balance of payment jedhamee bakka lamatti qooduu dandeenya. Current account yoo ilaallu current account the market value of a country export and import of goods and service. Maaltu argisiisa? Current account kan jennuun the market value bu'aa gabaa exportii fi importii meeshaalee fi sarvisiiwwan ta'uu danda'a isaan jidduu jiran value marketii san nutti argisiisa jechuudha. Kana jechuun trade balance and net service jedhamuu danda'a. Maaliin? Bu'aa gabaa exportii importii hedduu nutti argisiisu kun current account ta'ee inni kun gara biraatti maal jedhamuu danda'a? Trade balance kan jennu kamiin? Export and import wal qixa ta'e trade balance jennaan. Import equal to export trade balance. Isa san nutti argisiisa jechuudha. Deebi'ee current account maaltu argisiisuu danda'a? Investment income jechuudha. Income debt service payment. Liqiiwwan garaagaraa isa san illee nutti argisiisuu hin danda'an jechuudha. Private and public net remittance and transfer isa jedhu illee nutti argisiisuu hin danda'an jechuudha. Private and public. Isa kanallee kan nutti argisiisu current account keenya jechuudha. Eshi balance of trade bakka lamatti qoodne isa current account jedhu finneerraa isa capital account jedhu ilaallu. Capital account shows the volume of that flow into the out of the country over the given period. Kana jechuun capital account jechuun maal nutti argisiisadha? Volume hamma maalii flow hamma seenuu fi hamma biyya tokko keessa maaltu kapitaalii jechuudha. Kapitaalii hammam seena hammam voluumiin isaa hammam gaagaa jiru kan nutti argisu capital account jechuudha. Capital account jedha private foreign investment kan isaanii ta'uu danda'a, public guarantee ta'uu danda'a, public loan liqaawwan uummataa ta'uu danda'a jechuudha. Countries pay interest on the loan. Countries pay interest in loan. Biyyi tokko maal godhuu dandeechi? Interest ofii bituu dandeechi akka liqiitiitti jechuudha. They receive fudhachuu dandeechi. Sorry. For this, they pay the sum of the interest payments and the repayments of the principal on external debit, which is also called debit service jedhama jechuudha. For this, the pay of the sum interest payment kan bitattan jechuudha. Dhalli walitti bitattan sun yookiin immoo repayment kan deebitanii kaffaltan maal jedhama? Principal on external debit maal jedhama? Which called debit service jedhamuu danda'a jechuudha. Eshi waliin ilaallu. The balance of trade balance is trade balance is a gap between nations dollar value of export and import. Kana jechuun maal jechuudha? The balance of trade inni jennuun kun trade balance yookiin inni jennuun kun gaappii garaagarummaan doolara neeshinii biyya tokkoo export fi import hedduu jiru nutti argisiisa jechuudha. Eshi isa jalatti ilaallu. When import exceed export, the result is trade deficit in the economy. Kana kan dagatinaa jechuudha. Yoo importiin wanni alaa galchinu wanni ala baasnu caale alaa irratti irra galfannu ala baasuu hin dandeenye yoo ta'e trade deficit jedhama. Idaan hin kuufnaa jechuudha economy keenyaan deficit nurra ga'uu danda'a daldala keenya sana irratti jechuudha.
if jedha yoo exportiin irra guddaa importii ta'e immoo if export exceed import the economy has trade surplus. Sirriitti tarfaamaa ta'uu dandeenya ekonomii keenya irratti jechuudha. Maallaqni karaa keessa nu seenaa waan ta'eef buna baay'inaan gara biyya alaa baasuu jechuudha. Gabaa biraatiin buna Itoophiyaan gara biyya alaa baay'inaan yoo ergite maallaqa baay'inaan argatti jechuudha. Garuu immoo kompiitaroota adda addaa biyya alaatirraa yoo kan seenchistu ta'e kompiitara saniif maallaqni ishiin kaffaltu maallaqa guddaan ta'e kufiitii difisiitiin dhufuu danda'a. Garuu immoo wanti ala baasnu wanni ekspoort goonu irra guddaa importii yoo ta'e trade surplus jechuu dandeenya jechuudha. If export and import is equal, trade is balanced. Daldalli keenya immoo walqixa kan jennuun yoo ala baasnu keessa hin walqixa ta'e daldalli keenya walqixa jechuu dandeenya jechuudha. Many nations seek trade surplus. Nationiiwwan baay'een isaanii maal barbaadu? Trade surplus. However, some degree of trade deficit is economically tolerable of the country. Garuu trade deficitiinis jiraachuu danda'a yeroo tokko innis wal danda'uudhaan. When such deficit reflects import of a capital equipment. Kanaafuu deficitiin maal nuti argisa importiin keenya baay'inaan akka jiru. Which can use boost productivity in the output. Kanaafuu isa kana immoo importii kana maal nambisuu dandeenya? Biyya keessatti output godhuudhaan jechuudha. Output godhuudhaan serious financial crisis when triggered by unbalanced trade can lead economic into depreciation. Kun maal jedha? Serious financial crisis jechuun kufiitii maallaqaa wayii ta'e kufiitii wayii yoo jiraate kufiitii wayiin jira yoo ta'e unbalanced trade daldalli waliin madaalle jechuu dandeenya. Kun immoo gara nu geessa gara dhiibbi gadi fageenyaan ekonomiin keenya sun kufuutitti nu geessa jechuudha. Boqonnaa kana waan xumurreerra boqonnaa lammaffaatiin walitti deebina. Subscribe godhaa, like godhaa, comment godhaa waan isin dhibeef barnoota wanta biraa wanta isin hojjetan wanti barbaadan yoo jiraate immoo comment naa godhuu dandeessu isin jedha. Guddaan isin galateeffadha.